Gide. Hai akan bultan jennera ya wan kana ambari negaro kan bultan jennera baga ayana irechan isininga e kunu amma ganama boro kane saati kudata kudama irrechatti qajeelen jira damma shunu muka ya wana wajin kaate ndising gesa mane dani ati damma shuni na wajin intana chajiro ne kuno ngidi ayana wagati ya oromof irrechi aadaadha kabaja guddaa guyyaa adda ta'edha. Keessumattuu ijoollumaa keenyaa kaasnee masqalaan kabajne turre. Iddoo Finfinnee dhufnee immoo iddoo Finfinnee dhufeen fakkeenya ayyaanaan akka keessi koo baay'ee gammadeetti kabaju otumaan maatiin horatiin durallee irreechadha jechuudha. Akka jabbii guyyaan itti burraaqudha irreechi. Kun amma irreecha deemuuf qajeeleen jira ingirii dammashuu faatti dammashuu manatti moq damma godhanii na eeganii moq damma godhanii na eegu kun ganamaan kaatee maal ta'e irrattu ganamaan kaatee kun Ati garuu maaliif nu fuutee hin deemtu jira qoy. biyyataa miti haalli jiru ammayyuu sirrii miti jedhamaa jira akka onlaayinii maal ilaalaa jirutti haalli mijataa jira mucaamus baannee si wajjinis deemuun haalli isaa baay'ee mijataa miti. Kanaaf amantii dhaqee sinii irreeffadhe siif dammashuudhaan bakka bu'een man sinii irreeffadha maa rakkoo tokko hin qabu. Haa ta'u gaamee qoqophaa'ii jechuudha. Viidiyoon si waraabu yaadannoomaaf si waraaba malee dukkana garuu baay'ee dukkana. Baay'ee dukkanadha yaadannaan bariine kan. Bariine waan ta'eef yaa sila otoo nuun daa'ima baannu ta'eeti anis faanaan deemaa garuu daandiinsa miilaan deemama baay'eensa waan ta'eef hin danda'amu mucaa baatanii jechuudha. Taaksiin bakka itti dhaabbatee miilaan deemamu baay'ee dheeraadha. Kanaaf malee silaanus dhaqneetu ilaaluu dandeenya, bohaaruu dandeenya. Aadaadha malee kun amantaa miti waan ta'eef wanta aadaan Oromoo raawwatu immoo Oromoo haga ta'ee jirutti namoonni baay'een kiristaanas waa'ee irreechaa waafaa sooftuu warri jedhan jiru. Nuun ilaallatu nuun warri jedhanis jiru. Isaan kana kanaafuu deebii akkamii qabdarreetti? Ani kiristaanadha. Waan haalamnedha. Ani kiristaanummaa koo hin haalu. Ani garuu bakka Oromoon gahu bakka Oromoon dhaqu hin hafu yeroo hundayyuu aadaadha. Aadaa Oromoo aadaa fi duudhaa keenya qabannee deemna. Amantii fi aadaan waan garaagaraa jechuudha. Bakka Oromoon gahu irraan hafnu. Shammaa asitti barfachaa irratti dafee uummannilee akkamittiin akka inni adeemaa jiru kun TV televezyiinii keessa daawwachuun illee ni danda'ama jechuudha. Kun barii kana yeroo kana uummanni galaana fakkaate adeemuu jalqabee jira. Jiraanis ganaadhuma adeemaa jechuudha hin qaqqaba. Uummanni baay'ee danuudha garuu waaqa. Garmalee galaana ijoolleen dhiichisni ganaadha yeroo bari'u. Agitee galaana fakkaatanii kan isaanii yaa'anii. Garuu kan arguu keenyaa fi yeroo meeqaa boodadha kan nuun argine waggaa meeqaa dura carraa akkanaatti deebi'ee uummanni Oromoo deebi'ee wal arge jechuudha. Kun waan tokko jijjiirama tokkodha. Waan guddaadha. Kanaaf jedhika akkamiin fiddaa? Ala kaawwatte alatti gattee tikko. Jadi caammaa fa'aa fidataa alatti gadi ba'e alli immoo dukkanadha. Alan isaan agarsiisa ganama kana wanni fakkaatu barii kana. OBN kallattiidhaan liivii qaatadha kan inni jalqabee dabarsuu jechuudha. Na uummanni baay'inaan dhaqeerra jechuudha. Bakki adeemamu baay'ee waan ta'eef caammaa yoo natti mijatu manii godhatu. Angaruu jira. Har'a yoo nama tokko argattee faana wanti neetti maalan godha yaaddessuu fe'ala. Yeroo qarummaa keenya jenneera. Amma hin jettu ture? Amma waaqa galata galfachuudha. Jennee dabarre. Maaris amma nan beeka akkati jajjechaa turte. Guyyaa kana qo'i jira guyyaa kana jechuudha. Warri dhiiraa fi qeerroof qarree maalidha erga irreecha booda kan isaan yaadanii kan isaanii godha. Akka qarreen irraa daadatti hin jirtu.
Harama daalatti ishiin jirtu. Hundi ishiin bareeddi. Hundi ishiin calaqqisti lafa bareechi. Kan tokko wal caalu hin jiru. Hunduu rifeensi guguddaadha. Kana har'a carraan nama baay'eedha jechuudha ka har'a. Carraa baay'ee banamaadha. Maaltu dambisu? Konkolaataa kanaan deemsifnu. Kakuni abbaa ishii faana girreetti gabarii kanaan kaatee geggeessi. Sirbitee geggeessaaniiti. Maaree maal jette maaree? Maaltu? Ayuu maaree. Maaree. Baay'ee wayii Tsaggaayee Gabramadiin barreessaan galgala dubbisaan hin jirtu ture. DW namni irratti waa'ee sirriitti barreesse. Looreet Tsaggaayee Gabramadiin waa'ee irreechaa sirriitti barreesse. Yeroo inni barreessu sana garuu irreechi gita bittummaadhaan hacuucamee ture jechuudha. Oromiyaa keessatti turre garuu hayyuu Oromooti namichi. Dhalataa Amboon beekaas gootas baay'ee biqilchite jechuudha. Beekaas baay'ee biqilchite. Rakkoo dhiqadha jedhanii. Dhiqadhuuf. Irreeffachuun dhumuuf ishii jira maanni to'atti manaan bahin. Argite irreeffachuun dhumuufidha to'atti manaan bahiniin jedhe. Kun abbaa gadaatu dura jalqaba saaqamti. Erga abbaan gadaa xumuree eebbisee keeti inni kaan immoo itti seenaa jechuudha. Mitiire namoonni kaan jechuudha dabareedhaan. Abbaan gadaa faati siiqqee. Iddoo fixanii booddee. Oromoon akka duudhaa qaba. Hangaafaaf eegoon jira. Quxisuu waan jedhamu jira. Aadaa Oromoo keessatti Oromoon akka waaqaatti yaada. Bifa waaqaan yaada jechuudha. Waaqti hangaafaaf quxisuu maaliif uumame? Hangaafni maayinni quxisuun maayinni? Yeroo taa'u yeroo mana seenu hangaafni dursa argata jechuudha. Dubartiin illee akkasuma. Dubartiin aadaa Oromoo keessatti dursa kan argatu dubartootadha. Amma eebba kanarra dubartoota dura eebbisaare? Amma abbaa gadaatu eebbisa. Eebbammaa dura kan eebbisu abbaa gadaati. Achi haadha siiqqee. Siiqqeen eebbifti. Achi jalaan dura tuulamatu eebbisa. Dachee tuulamarra waan ta'eef jechuudha. Achi Oromoon shananuu eebbisa. Gadaan shananuu eebbisa jechuudha. Wal harkaa fuudhanii eebbisanii dachee tuulamarratti amma irratti kun kabajamaa jiru. Dacheen kun tuulamadha waan ta'eef tuulamarratti tuulamni jalqaba eebbisaa jechuudha. Macciin eebbisaa, walloon eebbisaa, eebantu jira. Oromoon baay'eedha. Asuma galaana fakkaatee jira. Ganaadha uummanni ganaadha kun amma isaan tumbane. Ganaadha maaree warri akka kee suuta jedhanii deemanis ganaa jiru guyyaa keessa warri deemanis ganaa jiru. Yaa maalumaafuu waaqni nagaan isinaa milkeessu nagaan galaa. Kana fakkaatti egaa ayyaana Oromoo ganamaa nu gargaaru jennee irra. Namni nu gargaaru. Nyaama maal sii kennare kan bira? Uleen qabattu ati ulee abbaa gadaa? Uleen qabattu? Bakka garuu daftee dhufta bakka miti hin turtu. Maara godha buna dhaabsanii fataa goonee mana kana keessa zaanaa fataa jennaa. In kabajna jechuudha. Earfoon fudhadhu gaskiya. Earfoon achi keessa moo ishee sana fudhadhu? Isa tokko fudhadhu isa adii fudhadhu ka. Muudii kee faana kan deemu malee. Wayyaa adii faana? Jira shirshir godhee ergaan jira gaa yoo wayii isa anumatu ergeen jedha malee maalan jedha. Yoo si jalaa fudhatan jechuudha. Waan fudhatan. Maal fudhatu? Jiraadhaan si jalaa fudhatu fayyadee. Jira hin fudhatan maal fudhatu? Akkuma filatteetti humna filatanii akkasii jalaan fudhatu. Iddoo isin jirtanitti an dhufee taankii isinirra dhaaba qaldiin jiru lamaan keessanirra. Baankii wayyu? Baankii yoo fidee maali jalaa fudhatu taankii isinirra kaa'in zeeroo isin gashe qaldiin jiru. Amma dhufa miidiyaa guddaa kanarratti hin baasee ta'in zeeroodhaan isin gasha. Miidiyaa guddaa kanarratti? Eega. Bakka adeemsitti barbade waaqa. Ayyaana gaarii hunda keessanii kun hawwinaa jechuudha. Bakka nagaan galii dafi galii garuu
tutturuun hin ta'u. Mana dhugaatillee warri dhugaa turan tutturan booda irratti rakkoo uumu beektamti. Akkuma kana waan ta'eef wanti irreecha naannoo sun dhufnaan garuu maal mootummaas qaama seeraa kaa'eera waan ta'eef hin turtan. Turuu hin danda'amu. Na bakka deemeera sa'aatiin garuu gara sa'aatii 12tti baheera. Barii ta'eera jechuudha bakka. Ciao bakka. Ciao. Bye.